Akkam nagaa jirtu maatii chaanalii kana. Chaanalii kana subscribe gootanii waan hordofaa jirtaniif hedduu galatooma. Akkasumas immoo kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Waa'ee fayyaa daa'immaniiti kan hin barsiisu, akkasumas immoo waa'ee sirna nyaataa daa'immanii akkasumas guddina daa'immaniidha. Chaanalii kana subscribe gochuun akka hordoftanii sin affeera. Barnoota nama qabadhee jiru indirectly daa'imman wanta miidhan waan ta'eef waa'ee gosoota nyaata dubartoonni yeroo ulfaa nyaachuu hin qabne kan jedhu. Dubartoonni yeroo ulfaa nyaata akkamii nyaachuu hin qabani kan jedhudha. Indirectly daa'imman hin miidha waan ta'eef nyaanni tokko tokko. Wantoonni dubartoonni yeroo ulfaa nyaachuu hin qabne hedduu haa ta'anis malee akka giruuppiitti akka giruuppii godheensi ni qopheessee jira. Kanneen yeroo ulfaa immoo osoo nyaatanii gaariidha jedhaman irratti immoo yeroo biraan barnoota ni qabadhee dhufa. Ammaaf kanneen haadholiin nyaachuu hin qabne ni jalqabaan foon dilalleessituu keessa ture osoo sirriitti hin ho'isiin nyaachuu. Foon binnee yookaan qalalnee firiijii keessa keenyee sanaa booda osoo sirriitti hin ho'isiin yookaan danfisiin nyaachuun sirrii miti jechuudha. Maaliifi baakteeriyaa listeeriyaa jedhamu yeroo hedduu foon dilalleessituu keessa turetti wal horuun beekama waan ta'eef baakteeriyaan kun immoo haadharras haa ta'u daa'imman irras dhiibbaa geessisuu waan danda'uuf foon dilalleessituu keessa ture osoo sirriitti hin bilcheessin nyaachuun sirrii miti jechuudha. Akkasumas immoo foon kan looniis kan hoolaas kan re'ees kan eenyu haa ta'u akkasumas immoo qurxummii fi buphaa yookaan killee sirriitti osoo hin bilcheessin nyaachuun gaarii miti. Dilalleessituu galees galuu baates foon yeroo ulfaa foon dheedhii nyaatamuu hin qabu jechuudha. Haadholiin namoonni tokko tokko yeroo ammaa foon dheedhii jaallachaa jiru. Kanaafuu foon dheedhii yeroo ulfaa gonkumaa haadholii ulfaaf hin eeyyamamu. Sababni isaas baakteeriyaa gosa salmoonellaa jedhamuu fi paarasaayitii tooksoopilaaዝmaa jedhaman kanneen haadhaa gara daa'imaatti darbuu danda'an akkasumas immoo yoo darban rakkoo guddaa kan daa'ima irratti uuman of keessaa qabaachuu waan danda'aniif foon binnee sirriitti osoo hin bilcheessin yeroo ulfaa nyaachuu hin qaban jechuudha. Akkasumas hanqaaquun illee yookaan buphaan illee sirriitti bilchaachuu qaba. Qurxummiinis akkasuma. Inni gara biraan wantoota iji isaanii nyaataman kanneen akka baaqeelaa, atara akkasumas immoo kanneen hundeen isaanii nyaataman kanneen akka kaarotii, kanneen akka dinnicha, kanneen hundeen isaanii lafa keessaa bahu osoo hin miicin akkasumas immoo osoo hin bilcheessin nyaachuun sirrii miti. Sirriitti miicanii bilcheessaniiti kan nyaachuu qaban. Gaafa laalan qulqulluu haa fakkaatu malee wantoonni lafa keessatti gurguddatanii fi lafa keessaa ba'anii nyaatamaniif akkasumas immoo wantoota iji isaanii nyaataman sirriitti osoo hin bilchaatin akkasumas osoo hin miicamin nyaatamuu hin qaban jechuudha yeroo ulfaa. Inni gara biraan aannan hin danfiin akkasumas immoo aannan ittite osoo ho'a hin argin ittite taanaan yookaan osoo paasturaayizd hin ta'in ittite taanaan nyaachuun sirrii miti jechuudha. Roo milk yookaan aannan osoo hin danfiin yoo nyaatan akkasumas immoo itittuu adda addaa yeroo ammaa gabaarra jiru. Isaan kun immoo paasturaayizd hin taane taanaan baakteeriyaa sila jennee kan listeeriyaa jedhamuun kontaamineetti waan ta'aniif waan akkasii aannan osoo hin danfisiin akkasumas immoo aannan ititanii ashagamanii gurguraman kana yookaan samsamanii gurguraman kana cheek gochuu qaba. Paasturaayizd kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Paasturaayizd jedha taanaan yookaan paasturaayizd hin taane jedha taanaan yeroo ulfaa nyaachuun sirrii miti jechuudha. Akkasumas immoo buna siinii 3 ol guyyaatti dhuguu yookaan egaa bunni siinii 3 gaafa jedhaman hedduu fakkaataa ta'u malee haadholiin tokko tokko hedduu dhuguu danda'u guyyaatti. Sa'aatii 24 keessatti buna siinii 3 ol dhuguun daa'ima irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf kanas ilaaluu qabna. Inni gara biraan dhugaatii annisaa kennan yookaan energy drinks kanneen jedhaman jiru. Yeroo ammaa gabaarra jiru dhugaatiin akkasii maqaa dha'uu hin barbaadu. Dhugaatiin annisaa namaa kennu jedhaman energy drink kan jedhaman kana hedduu dhuguu hin qaban yookaan hin barbaachisu jechuudha yeroo ulfaa. Inni gara biraan paappayaan bilchaatii nyaachuudha. Paappayaan faayidaa mataasaa qaba, faayidaa hedduu qaba. Kan bilchaates haa ta'u kan hin bilchaatiin faayidaa hedduu qaba. Yeroo ammaa kana immoo bakka tokko tokkotti paappayaan bilchaatiin faayidaa fayyaaf hedduu waan qabuuf baratamaas dhufeera. Namoonni hedduunis kan baay'een bilchaatiin kana nyaachuu jalqabaniiru jechuudha. Faayidaa qabaatu malee paappayaan hin bilchaatiin dhibee mataasaa yookaan dhiibbaa mataasaa qaba. Nama fayyaa irrattis haa ta'u akkasumas immoo keessumaa yeroo ulfaa. Paappayaan sirriitti hin bilchaatiin gonkuma yeroo ulfaa nyaatamuu qabu. Sababni isaas achi keessa wanti laateks waan qabiyyeen isaa tokko wanti hormoonii oksitoosiin jedhamu wajjin kan wal fakkaatu jira. Wanti kun immoo maal godhaa akka ciniinsuun isaan jalqabu taasisa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf naannoo ji'a 5-6 dubartiin tokko paappayaa sirriitti hin bilchaatiin yoo nyaatte wanti kun ciniinsuutti fidee akka isheen yeroo malee deessu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu
ulfi akka adda citu waan godhuuf paappaayyaa sirriitti hin bilchaatiin gonkumaa yeroo ulfaa nyaachuu hin qaban. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo nyaata wanta gosa coomaa gaarii hin taane qaban yookaan foods with trans fat kan jedhaman jiru yeroo ammaallee gabaa keessaa ba'aa jiru. Kanaafuu nyaata adda addaa kan sansamanii yookaan ashagamanii gurguraman kana yeroo binnee nyaannu cheek gochuu qabna. Trans fats kan qaban ta'uu hin qaban jechuudha. Coomni bakka lamatti qoodama. Cooma faayidaa qabanii fi cooma dhiibbaa qabanidha. Coomni faayidaa hin qabne yeroo ulfaa dhibee mataasaa qaba jechuudha. Inni gara biraan nyaata sukkaara hedduminaan qabanidha. Nyaata sukkaara hedduminaan qaban kanneen akka karameellaa, kanneen akka keekii akkasumas immoo aayiskiriimii kanneen jedhaman kana yeroo ulfaa nyaachuun tokko akka furdina hamaa yookaan furdina cimaa godhatan taasisa. Kana malees immoo dhibeewwan fayyaas yeroo ulfaa dhufan kanneen akka gestational diabetes mellitus kanneen jedhaman jiru. Sukkaara ulfa wajjin wal qabate, dhibee sukkaara ulfa wajjin wal qabate jechuudha. Kanneen akkasiif akka saaxilaman taasisa jechuudha. Kanaafuu tokko sukkaarri faayidaa mataa isaa hin qabu, lammata immoo miidhaa qaba. Yeroo ulfaa sukkaara hedduu nyaachuun faayidaa hedduu hin qabu. Akkasumas miidhaa mataa isaa qaba waan ta'eef kanarraa of qusachuun gaariidha. Kana malees immoo nyaata ashaboon itti heddummatu nyaachuun gaarii miti. Yeroo ulfaa qaamni dubartootaa akka waliigalaatti ofumaan kan ta'udha. Akkuma agartan dubartoota tokko tokko biratti qaamni isaanii yookaan lukni isaanii fi miilli isaanii lamaan yeroo ta'u jira. Ulfaatinni qaama isaanii yeroo hedduu dabalu jira. Yeroo akkasii immoo ashaboo hedduminaan nyaachuun waan sun daran akka baay'ee cimu ta'a jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa dhiigaaf dhibee sukkaaraaf saaxiluu mala waan ta'eef yeroo ulfaa nyaata ashaboo hedduu qabu nyaachuun gaarii miti. Akkasumas immoo yeroo ulfaa dhugaatii nama macheessan yookaan alkoolii dhugaatii adda addaa nama macheessan dhuguun daa'imni feetaal alkool sindireem kan jedhamu dhibee alkooliin haadha daa'imatti darbuun daa'ima hubuudhaan daa'ima irratti dhiibbaa mataasaa uuma jechuudha. Daa'imni sun feetaal alkool sindireem godhachuu danda'a waan ta'eef yeroo ulfaa alkoolii dhugaatii nama macheessan dhuguun sirrii miti jechuudha. Akka waliigalaatti kanan isinii qabadhee jira. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Yaadaaf gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa ilaallee mari'annaa. Galatooma.